lafa abbaa keenya maasaa ijoollee keenyaa saamuuf kan nu gaaddu goorgisiin sodaattuu kan jal'ina yaaddu jedhaan. Goorgisii waaqa isaaniiti jechuu dhaga'eeti. tokko si himeeraa hatattaa'u yiqiree ti'izaazi mangistiidhaa yeella'uun kirikiree ani kan si himuu yoo barbaadde mikiree yeekkulii sitti kennaa laficha ayi xifaa fiqiree jedhaan. waan raajii dhageenye har'ammoo jaranaa lafuma abbaa keenyaa maasaa ijoollee keenyaa qixxee fuudhuuf taanaa irrattan si gobamee kottu ati dhiira lafaaf lafee ofii wajjin du'uun seera qaradheensi eeboo koo bakaraa jedhaan. Oromoon gaafa sana wanjalanyaa maqicaa fitaabeerii waan jedhan kanan beeku lafa ofii eeboodhumaan eeggatu jedhee yaada. Naftanyichi laficha giddiin itti galee qotachuu jalqabaa. Abbaan lafaa argee faayiliitti banee kissii aqarrabaa. Qaxarottiin geenyaan lachanuu dhiyaatu. Daanyicha silaallaan sidaama gubboo nyaatu. Taraan isaan geenyaan lachanuu ka'anii hagabaa muggutuu jedhe. Daanyichi gaafa sana manatsariidha keewwata. Manatsarii kana faranjiitu keewwataa arganii keewwatu malee ija dhukkubbiif hin keewwatan. Manatsarii liishoo funyaanitti gadi butee oromticha kanaan አንተ መንግስት ያላወቀህ ጠጋበኛ እንዴት ታስጨንቃለህ የንጉሴን ነፍጠኛ ትእዛዝ አምጥቷል ይሄው ከሀገር ግዛት ዳኛ ፖሊስ በሉኮ ወስዳችሁ ሰዱት በቁራኛ ያኒ ነምቸ ፖሊሲን ጫማ ባለ ቆራቲዳን ኢታፉዴ ከርቸሌ ቡስ ከርቸሌ ጊዜ ቀጠሮ ጀዱ ፍርዲን እንጅሩ ወጋሰዲ ከርቸሌ ታኤ ilmaansa mana beeloyte achi taa'ee karchallee taa'ee geerar jiguu diddee karchalleen jiguu diddee nutubaan ishee hoomii kan dhaabaan ishee waddeessaa jaarsattiin du'uu diddee jaarsayaan maballeessaa firri waasii nu didde kana lagaa walgeessaa walkeessaa walal gubbaan hurriidhaan ayyaade kaamucaakoo ishee funyaan furriidhaa karachalleen dukkanaa nutu keessa quphanaa karchallee tafkiisaa poolisii qalbiisaa guyyaa kolfee xabsiisaa halkan akka an duraanuutti meera duraanis oneeg naan jedhu anis waakkadheen beeku oneeg ganaan jedhanii waakkadheen beeku waan isaan oneegummaa kanas waan ittiin oneeg jedhanii nama rukuchiisan nama sodaachisan na waan ittiin nama doorsisan ta'e oneeg kun ani ittiin nan doorsiftanii eeyyega oneeg maan na gootu na ajjeesaa yoo barbaaddan ani hoggaan biyya Ingiliziitti dhufeeyyuu dhugaa dubbachuudhaaf du'uudhaaf hin dhufe malee amma yoo naannan jiraadha hidheeyyaan egaa lubbuun moo isa kaa'etu fuudhaa hin duune yoo na ga'eera garuu namni tokko bilisummaasaa abbaadhumatu kabachiifata yoo ati hin sodaatta ta'e maafuu dubbatta waa'ee bilisummaas waa'ee walqixxummaafuu maaliif dubbatta yoo hin sodaatta ta'e sodaadhuu taate inni kaan nyaateedhuma buluudha jedhee kan waanuma sirriin taane sirriidha jedhee fudhatee bulutu jira amma yuunivarsiitii keessatti wanni na qunname tokko inni kaan abuna gadaanaan jedha inni kaan guduu kaasaanaan jedha inni kaan oneeg naan jedha nama qabaay'eedha natti baasu kanaaf iyyuu innuma natti duulu waanuma sirrii amma fakkeenyaaf research apply yoon godhee research godhuudhaaf yoon horii gaafadhee warra kaaniif hin kennu gammachuudhaaf hin kennamuu jedhu kun immoo ragaatu jira caaffataan ati waan gammachuu taateef siin kennamu waan oromoo taateef siin kennamu jechuu fakkaata maaliif ani gadi jedhee isaaniif hin uggumu isaaniif hima gabbareen beeku bilisuma boonaadhuma kana ofuma ta'ee hin jiraan
na shumanii na shaaranii dhimma koo miti. Anaa fi Oromummaan negotiable miti. Na yuunivarsiitii keessatti wanni na mudate kana. Oromummaa kiyya akkan kaadu godhuu yaadan nan dide. Dhumarratti biyya tokko paarlaamaatu yeroo Qinijjiitii fi warri mootummaa kun wal ajjeesanii marmaarii koomishin jedhanii achi keessatti abaalummaa na filan. Waggaa tokko achi hojjedhee waggaan deebi'u yuunivarsiitii dhuma isa na ergetu innati marmaarii koomishiniidhaaf hojjettee sabaatikaliitti siin lakkaawwamuu naan jedhan. Kunis caafataan ragaan jira beek. Akkam maal isintuu mootummaan isin gaafateetu na ergitani miti jennaan sabaatikalii fudhatteettaa siin kennamu jedhan. Isa yeroo giddiidhaan forced leave giddiidhaan boqonnaa bayinaan jedhaniifa isa faatti lakkaawanii sabaatikalii yoo fudhatteettaayyuu naan jedhan. Inna isaanii institutionii qabu. Ijaaramoodha. Ijaarsa mootummaa kanattis irree mootummaattis dhimma bahanii jiruun isaanii Oromoo cabsuudha. Nan didee kophaammoo warra ijaaramee socho'u kanaan mormitee moo hin dandeessuyyuu egaa otoo isaan nan baasinin dhiisee ba'aa jedhee yuunivarsiitii dhiisee ba'e. Xurataan baasaa jedheen dhiisee ba'ee. Rakkoo ammas hin miidhuudhaan rakkoonni barattoota sanarra ga'e yeroo sanatti tusin achi keessa jirtanii. Annan dide kaa yoo ijoollee kana irratti hin duultu ta'e amma gaafa ijoolleen marzii nyaattee faa jedhanii summii nyaachisanii maaloo jedhaniiti akka waan ani warra kiichinii keessa hojjetu ajajee summii nyaachifneetti nu marammaruu dhufan. Kan dhufu Gannat Zawudeefaa Arkaba Qubaayifaa namni isaan waame hin jiru. Yeroo sana pirezidaantiin isin turre.